Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khabjamtoota fi daawwattoota Oromiyaa International Broadcast. Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessaa oduu kana wajjinis ana Fahmi Mahmadi. Khaleessa magaalaa Ciroo keessatti mucaa maqaan isaa Bilaal Adam mucaa waggaa 15 magaalaa Ciroo keessatti humnoota mootummaatiin waragameeti jira. Haaluma kanaan magaalaa Ciroo keessatti hidhaa fi reebicha ajjeechaan akkuma itti fufeetti jira. Godina Baalee Bahaa Aanaa Sawwaatti sababa Jawaar yookaan Kaafaa deeggarta jiru qofaan qeerroo irratti hidhaa fi reebichi cimaan irratti gaggeeffamaa jira. Bal'ina oduu kanaa Daraartuu Shaamii akka taanutti isin dhiyeessiti. Godina Baalee Bahaa Aanaa Sawweenaatti sababa Jawaar Mahmad yookiin paartii Koongiressii Federaalistii Oromoo deeggartan jedhu qofaan qeerroo irratti hidhaa fi reebichi cimaan irratti gaggeeffamaa jira. Qaamonni hidhaa fi reebicha qeerroo irratti gaggeessaa jiran keessaa bulchaa Aanaa Sawweenaa kan tahe Obbo Ahmed Aliyyi, jiraataa Sawweenaa kan tahe Kumaandar Mahmad Burqaa kan jedhamu kan maatiin isaa magaalaa Roobeetti argaman badii tokkoon malee aangoo dhuunfaa isaaniin bulfatuuf qeerroo aanichaa fi ummata doorsisaa jiru. Qeerroowwan hanga ammaatti hidhaman keessaa Muhammad Abduqaadir, Khaliifaa Abdoo, Muktaar Seifuu, Ziyaad Taahir Hussein, Sultaan Mahmad, Awwal Kaaruu, Abubakar nama umriin isaanii ganna 50 yommuu tahanidha. Naannoon Tigraay Kophatti filannoo naannoo gaggeessuuf koomishinii filannoo hundeessuun isii beekamaadha. Filannoo naannootti gaggeeffamu kanarratti paartiileen 4 akka hirmaatan beeksisaniiti jiran. Guutuu gabaasa kanaa Nasri Abdulqaadir akka taanutti isin dhiyeessa. Naannoo Tigraay Kophatti filannoo naannoo gaggeessuuf murteessee koomishinii filannoo hundeessuun isaanii beekama. Filannoo naannootti gaggeeffamu kanarratti paartiileen 4 akka hirmaatan beeksisaniiti jiran. Paartiileen kunneen dhaabbata naannicha bulchaa jiru TPLF, Salsaay Wayyaanee, biyyoota Tigraay fi dhaabbata bilisummaa Tigraay faadha ja'an. Haa ta'u malee yeroo dheeraaf paartii mormituu naannichaa cimaa ta'ee sossa'aa kan ture Arranaa Tigraay fi waggaa dheeraa booda alaa kan gale paartiin Dimokiraatawaa Tigraay hirmaannaa gochaa akka hin jirre ragaan hanga yoonaa arganne ni agarsiisa. Arranaa Tigraay filannoo kanarratti hirmaachuuf akka hin murteessine himaniiti jiran. Dura ta'aan paartii Dimokiraatawaa Tigraay Diir Argaawii Barihee gama isaaniitiin filannoo naannichaa gaggeeffamuuf jedhu seera qabeessaadha ja'anii akka hin amannee fi akka hin hirmaanne dubbataniiti jiran. Hogganootni paartiilee filannoo naannoo kanarratti hirmaachuuf murteessan biigoolabame irratti wal afeeraa jirra ja'anii komii jedhu akka qaban irra deddeebiin afaan Tigriffaatiin himaniiti jiran. Seeraa fi dambii filannoo akkasumas hundeeffamuu koomishinii irratti rakkoo adeemsaa hubachuu isaanii fi komis dhiyeessuu isaanii himaniiti jiran. Dura ta'aan paartii Dimokiraatawaa Asimbaadorii Asgadom filannoo naannoo kanarratti akka hin hirmaanneef qollifannaan nurra ga'aa jira jechuudhaan dubbatan. Akka isaan ja'anitti marii seera filannoo fi hundeeffama koomishinii filannoo irratti akka hin hirmaanne taasifamaniiti jiran. TPLF paartiilee barbaaddu waliin filannoo adeemsisuu fadha ja'aniiti jiran. Paartiin Dimokiraatawaa Asimbaa uummata Iroobiif falmuuf kan hundaa'e yoo ta'u filannoon naannoo adeemsifamuu qaba ja'aniiti amanan. Dura ta'an isaanii dubbatu. Paartiin isaanii filannoo naannoo kanarratti hirmaachuuf qophaa'us himaniiti jiran. Haa ta'u malee adeemsa filannoo ni qeeqan. Seera filannoo fi qajeelfamoota kan baasu malu koomishinii filannoo ture jechuudhaan dubbatan. Hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa jiraatan erga artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hiriira mormii gaggeessuun itti fufeeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Daraartuu Shaamiitu qindeeffatee akka taanutti isin dhiyeessiti. Hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiraatan erga artisti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen hiriira mormii gaggeessuun itti fufanii jiru. Hiriirri mormii guyyaa kaleessaa fi har'aas biyyoota keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa Awustiraaliyaa, Biraaziil, Ameerikaa, Wiskoonsiinii fi Siyaatil, Kaanaadaa ammoo magaalaalee akka Edmontanii fi Torontootti ni argamu. Magaalota kana keessatti hiriirri mormii godhamaa jiru erga artisti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda kan jalqabaatii miti. Hiriirtonni ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa haqaa argatu, hidhamtoonni siyaasaa hundi haa hiikaman, akkasumas muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangoo gadhiisuu qaba kan jedha gaafiiwwan hiriirtootarraa dhagahamanidha. Walumaa galatti hiriirri mormii kun ammallee akkuma itti fufetti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya makallattuman oduu maddeen alaarraa argannettiin isin dabarsa. Somaaliyaa ministeera muummee ce'umsaa filachuun isii dhagahameeti jirti. Bal'ina oduu kanaa akka taanutti isin dhiyeessina.
Soomaaliyaan ministeera muummee ce'umsaa haaree filattee jirti. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mahammad Abdullaahi Farmaajoo erga ministeerri muummee duraanii Hassan Alii Khayree taayitaa irraa kaasanii booda obbo Mahdii Mahamad Guuleed ministeera muummee ce'umsaa haaree muudan. Maqaan isaa Kadar jedhamuun kan beekamu obbo Mahdii Mahamad yeroon biyyattiin muddama siyaasaa fi raafamaa keessa seente kanatti dirqama ulfaataa fi taayitaa murteessaa kanaaf filataman. Pirezidaantii Farmaajoon ibsa masaraa mootummaa irraa kanneen keessatti yeroo muddamaa kanatti hojiileen mootummaa fi biyya danqaa keessa akka hin seenneef obbo Mahdii Mahamad muummee ministeera haaraa muudan jedhan. Obbo Mahdiin erga ji'a Bitootessaa bara 2017 kaasee itti aanaa muummee ministeera amma aangoo irraa kaafamanii Hassan Alii Khayree ta'uun hojjechaa turan. Khayree yaa'ii paarlaamaa irra taa'ameen sagalee ministeerota paarlaamaa 170 mormiin irratti ka'een taayitaa irraa kaafamuuf yaa'iin paarlaamaa Soomaaliyaa obbo Mahamad Mursal Sheekh Abdurrahman BBCtti himaniiti jiran. Gama biraatiin pirezidaantiin Soomaaliyaa Mahammad Abdullaahi Farmaajoon filannoon biyyaalessaa qaamoleen hundi irratti waliif galan yeroo isaa eeggatee akka gaggeeffamu yaadachiisan. Itti dabaluunis filannoon yeroo isaatti gaggeeffamu kan haqaa fi bilisa akkasumas bu'uura heeraa biyyattii kan eegu ta'uu qaba jedhan. Waliigalteen naannolee fi mootummaa federaalaa dhiyeenya kana magaalaa Dhuusaa Marreembeet kutaa Galmudug keessatti gahameen hojii irra akka ooluu qabu mootummaan federaalaa Soomaaliyaa ibsee jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya Oromiyaa International Broadcast irraa oduun har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaatti hanga oduu biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.